Suura mucayyoo kanaan argitu miti yeroo darbee viidiyoo hojjedheen ture jechuudha. Mucayyoon kuni mana xalabaa keessaa ta'uu fiddee jettee calliftee baatee goodaa teessee utuu boossu madaamin goodaa irratti dhuftee kootu na bira hojjedhu ani mindaa siifin kaffala jetteeni fudhattee galtee erga ji'a lama hojjettee mucayyoon kun naaf kenni gaafa jettuuni ji'a sadii nasii kenna ji'a tokkicha dabalee hojjedhu jetteeni ji'a sadii gaafa hojjisiifattu naaf kenni ka jennaani ani hojjisiifachuu hin danda'u poolisiin iyyuu na qabaa jetteeni sana booddee madaamin kun maal gootee dabartee gurgurattee jechuudha. Mucayyoon suni haala rakkisaa keessatti iddoo minaan hin jirre jechuudha reebbamaati kan ishiin turte jechuudha. Iddoo namoota garagara biyyoota garagaraatti walitti fidanii warra gurguramee jiru turte. Mucayyoo kana bira immoo namoonni lama Itoophiyaa kan ta'anii jiru jechuudha. Akkuma ishii sanatti achitti gurguramanii sadi ta'anii achi keessa kan turanii. Mucayyoon kun baay'ee achi keessatti dhukkubsattee ofii ishiiti jechuudha. Dubbachuu dadhabdee warra ishii biraati jechuudha. Silkii ishii sanaanii namoota kan itti haasaa ture. Amma garuu waaqayyoo galanni haa ta'u sababa mucayyoo sanaatiin wanti hundumtiyyuu fooyya'ee jira siniin jedha. Ashamaa areeka fuunee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbiin galanni haa ta'u. Isinis lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha siniin jechuutti nan barbaada. Chaanaalii kanaaf haaraa kan taatanii sabskiraayib gochuudhaan maatii nuuf taasisaniin jedha. Akkasuma immoo laayik gochuudhaan video kana immoo sheer gochuudhaan nagduu qabu asiniin jedha. Kuni chaanaaliin kun sagalee keessanii keessuma shamarran biyya Arabaa keessa kan jiraatan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf chaanaalii kana ergan banee baay'ee tokkoon itti gammade jechuudha. Namoota hedduudhaaf sagalee ta'ee viidiyoon sheer gaafa ta'e qaama isaan gargaaruu danda'u bira ga'ee jira jechuudha. Kun immoo kanaaf waan guddaadha. Kanaafiyyuu sin karaa keessaniin ga'ee keessa sheer gochuuti hin dagatinaa isiniin jira. Gara yaada qabadhee dhufeetti yeroo darbe keessa akkuma isiniif kaase mucayyoo jechuudha mana xalabaa keessa baddee utuu ishiin karaarra teessee boosu madaamii fudhattee galtee ji'a sadii erga hojjisiifattee maallaqa ishii dhorrikattee sana booddee hin gurgurattee. Mucayyoo sun achi keessatti haala ulfaataa fi dararamaa nyaata dhabaa booddarra geessee mucayyoo sun baay'ee dhukkubsattee achi keessatti illee kan isaan eegu walitti isaan qabee gamoo irratti reebatii ture jechuudha. Mucayyoo kana immoo bakka isheen itti gurguratte lammiin biraallee hin jijjiru akkasuma immoo lammii Itoophiyaa kan ta'e ishii faana nama sadii ishii malee nama lama kan ta'antu jiru jechuudha. Kanaafiyyuu mucayyoo kana yeroo namoonni keenya jechuudha sagalee ta'anii fi sagalee ishii namoota ishii gargaaruu danda'an biratti dhaga'amee mucayyoo kana jechuudha. Mucaanii achi keessa Saudi Arabiyaa keessatti waraqaa heeyyamaa kan qabu seera qabeessummaadhaan achi keessa kan jiraachaa jiru poolisii qabatee iddoo sana jechuudha lookeeshinii isaa qabatee hin naqee gaafa dhaqu. Mucayyoon kun achi keessatti baay'ee dhukkubsattee baay'ee laaftee jirti. Achi keessaa baatee mana hojii sababa galuutii hin dandeenye fi achuma keessatti mucayyoon kun jechuudha achi baatee mana yaalaa yaalamuu akkasuma immoo mucayyoon kun gara biyyaatti tikeettiin citee fi akka galtuu fi achitti poolisootuma wajjin dudubbatanii jarreen lamaanii mucayyoo bira turan sana immoo hin baasanii isaanii gara hojii isaanii deemmatanii isiniin jira. Hamma immoo mucayyoo suni maalirra jirti jechuutti dandeessu. Mucayyoo suni hamma haala gaariirra jirti. Karaa biirootiinis itti deemamee biiroon achi keessa bakka isheen dura turte jechuudha mana xalabaa kan isheen hojjechaa turte. Mucayyoon kun ji'oota 10 jechuudha biyya Saawudii keessatti iddoo sanaas maallaqa kennuufi dinnaanii isaan dararraanii kan isheen baatee baddee biiroon bakka isheen dura turte sana irra ga'ee maal akka ta'e erga bareen booddee jechuudha. Bakka isheen turte sana kaasasee miindaa ishii yookaas immoo gatii dadhabbii ishii kan isheen achitti hojjechaa turte irraa fuudhuu fi isarra jirti. Mucayyoo suni haala gaariirra jirti isiniin jedha. Kanaafiyyuu gammachuu baay'ee hedduu bakka baay'een gammadee isiniin jira. Isinillee akka gammaddaniifini kan isinii fidee dhufe isiniin jira. Namoonni cinqamtanillee hin jirtu waan ta'eef rakkinni mucayyoo kana warroota lamaan achi keessatti qabamanii rakkachaa jira sunillee akka bahan isaan godhee isiniin jira. Obboloota koo bakka gammaddanii kun nuuf gammachuu guddaadha. Obboleettiin keenya gaafa isheen rakkina ishii keessaa baatu isiniin jira. Warri sagalee taafii turtan akkasuma immoo sheer gochuudhaan viidiyoon kunillee sunillee nama biraa akka ga'uu fi laayik gochaa kan turtan ulfaadhaa isiniin jira. Sagalee mucayyoo ishii baasiftee bira naaf dhufe immoo karaa WhatsApptiin isinin dhageechisa jechuudha. Obboloota koo turtii gaarii naaf qabaadhaa. Yaada qabdan immoo koomentii jala
Lubbii koo akkam jirta nagaa keetii mucaa wayii nan deema jedhe lookeeshinii fudhatee kan isin jedhe sun deemeera. Maalumaafuu sa'aatii 7-8 irratti isinii waan inni irra geessi hubachiisa naan jedhee mee waan inni irra ga'e nan hubadhaa sagalee sii qaba ishee haadha koo. Akkam jirta obboleettii koo nagaa keetii nagaa waaqayyoo siif haa ta'u siin jechuun barbaada. Beektaa mucichi dhaqeera namoonni qabu waaqni isaa eebbisu. Dhaqeera ijoollee isaan bira jiran lamman baaseera. Mucayyoo ishiin kun ofii hin dandeessu. Tikkeettii muranii yoo gara biyyaa galchan malee naan jedhee ture. Mee maalirra akka inni ga'e immoo siifan himaa. Sadarkaa kanarra geenye baay'een gammadaa jira siin jedha ishee haadha koo. Akkam jirta nagaa keetii nagaa waaqayyoo siif haa ta'u. Mucayyoon hin galle mindaa ji'a 10 ji'a 8 dura namichi bira hojjette dhoowwate. Isa kasasee biiroon irraa fuudhafii jira. Biiroo qoranneetii biiroo ishee irra qaqqabne kara biiroo isheetitti akka deebitu taasisnee siin jedha ishee lubbee. Naa'olee kan Si'udii kana immoo baay'ee humnaa olee nuti ta'e dhugaan miidiyaa irratti ijoollee hin baasu. Miidiyaa irratti baasee kana sanallee hin jedhu bakka kun humnaa olee haala addaa nuti ta'ee jennaan miidiyaa irratti baase malee ani keessumaan akka waaqayyoon na gargaaretti ijoollee gargaaraa ture. Inni kun baay'ee namatti ulfaata. Baay'ee kun maaliif akka godhan biiroof biiroo miti itoo biiroo ta'e biiroo keessa jirti jetteetti murteessitee teessaa itti siqxeetti dubbatta. Namni itti dubbattu hin jiru bakki ishiin jirtu biiroo miti baay'ee ulfaataa siin jedha waaqayyoon ishee haa gargaaru maal akka godhanis ani hin beeku dhugaa.